diizaayinii ijaarsa gamoo haaraa mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa irratti mariin gaggeeffame. Miseensonni koree dhaabbii magaalichaa, koreen bulchiinsa mana murtii olaanaa fi pirezidaantoonni manneen murtii aanaa kutaalee magaalaa argamaniiru. Ijaarsi gamoo kana koorporeeshinii injiinaringii Oromiyaatiin lafa kaaree meetira 4,013 irratti akkaataa duudhaa fi aadaa Oromoo ibsuu danda'uun kan ijaarsifamu ta'uun ibsameera. Hirmaattonnis diizaayinii gamoo mana murtii dhiyaate irratti yaadota garaa kaasaniiru. Gamoon ijaarsifamuuf akka karooraatti qabamee jiru tajaajilamaan tajaajila guutuu fi quubsaa ta'e akka argatu giddu galeessa taasifamee ijaaramuuf akka jiru pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii himaniiru. Diizaayiniin manni murtii waliigalaa barbaadu, manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa barbaadu, akkasumas magaalaan Adaamaa kan barbaadu, qaamni bajeta kana ramadullee kan barbaadu diizaayinii ammayyaa hojii mana murtiitiif kan yeroo dheeraatiif ta'uu danda'u, magaalaa kanas kan ibsuu danda'u, tajaajilamaallee haala kutaa babal'aa yookaan ammoo kutaa dhidhiphaa ta'ee akkasitti otoo hin taane waan fedhii tajaajilamaadhaaf waan ammayyaa ijaaraa jirra, waan ammatti ijaaraa jira waan ta'eef isa jiddu galeessa godhatamee akka ijaaramuudha kan barbaadamu. Bakki ijaarsa gamochaas bakka bu'uuraalee misoomaatti guutaman ta'uun isaa filatamaa isa taasisaa jedhan. Naannoo bakka itti ijaaramuutiin wal qabatee nuti amma bakka kanarraa gara biraatitti siquu hin dandeenyu. Jiddugala hawaasaati, jiddugala waajjira mootummaa garagaraati, kanarraallee gara biraatitti sa'uu akka hin dandeenye. Jiddugala hawaasnillee jiddugala kanatti geejjibaafis haa ta'u maaliifis haa ta'u seentariidha waan ta'eef kanarraa gara biraatitti deemamuu akka hin dandamne. Tarii filannoon biraa jiraachuu hin mala, amma garuu asirra dhaabannee filannoo biraallee fudhachuu hin dandeenyu. Hojii gaggeessaan itti aanaa fi itti gaafatamaan damee bu'uuraalee misoomaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa Injiinar Naannoo Masqalaa Gamasaaniin ijaarsi gamoo mana murtichaa guddina magaalattii kan madaalu akka ta'utti kan qophaa'e ta'uu himan. Kan hojjennu yeroo ammaa ofiif qofa miti jechuudha. Warra dhaloota amma ofumaa nyaatee ofumaa buluu miti waan ta'eef foorkastii goonee ilaallee waan magaalaa keenyaaf ta'u ongoongi piroojeektii maaf hin taane ongoongi piroojeektii maaliif hin taane waan dhalootaaf ta'u hojjechuu qabna waan ta'eef dhimma baajetaatiin isa qofaan konsiidar goonee waan magaalaa keenya madaalle hojjechuu hin qabnu isarratti sirriitti diiteel ogeessonni mana qopheessas manni murtiis waliin maratee yoo sirreeffamee hin danda'ama. Afyaa'in mana marii magaalaa Adaamaa aadde Mabeet Jibbaa galmageensa ijaarsa gamoo kanaaf hordoffii barbaachisu mara akka taasifamu dubbataniiru. Ogeessonni keenya kan har'asittis argamtan fuulduraafillee mana murtii kana cinaa dhaabbannee diizaayinii kana xumursiisuu qofa osoo hin taane bu'uurarraa immoo dhakaa bu'uuraa kaa'amee qofa osoo hin taane hanga dhumaatitti yoo rabbi nu jiraachise yoo rabbi jedhe laaluu akka dandeenyutti itti deemuu qabna. Akka mana mariitti dhimma mana murtiitiin dirdirii hin qabne jechuudha. Kanaaf isin cinaa jira manni marii keenya akka bulchiinsa magaalaatittis dhimmoota murteessaadha jedhame kanarratti gara duubatti hin jennu manni marii keenyas akka irratti xiyyeeffannoo kennu gochuu qabna waan ta'eef isinis dhugaa dubbachuuf mariin guyyaa irras irratti taasifame waan murteessaa fi barbaachisaadha. Ijaarsi gamochaa bakka waajjirri mana murtii olaanaa magaalichaa yeroo ammaa argamutti kan eegalamu ta'uun isaas beekameera.